Ashamaa harka fuunee hordoftoota ganna YouTube nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo akkam jirtu miti jira galata rabbii bagatti singee bagarra tarraftanii siniin jedha maatiin kiristaanaa hundi keessaniyyuu ijoolleen dubaroo maariyaamii bagatti siniin ga'e aamiin baga olmaa nuun ga'e kan baranaan dhugee waaqayyo gooftaan bara dhufuun illee nuun haa ga'u. Sinis immoo warri biyya ormaa jirtaniin biyya keessanitti kan dabarsitanii hooyyee kan jettan biyya keessanitti siniin hagamu ani hooyyee jechaan oolee kan naan ta'e jechuudha. Yaa keessummaan as ture jechuudha amma buna danfisee daabboo nyaata bakka beektu ture yaa ba'aalii Itoophiyaa keessummaan namatti dhufee akkamitti akkan ta'e jaan akkas jedheen geesseen jira jechuudha mataa immoo hojjetachaan ture jechuudha ofuma kiyyaa. Makiyyaa jechuudha hojjetachaan jira jechuudha. Tokkoon akka filaatiin filadheen ka'e kanaan immoo ciifee isaatan hojjetadha jedheetan jechuudha. Maaltu mana mataa deeme birrii na baasisee harkuma kiyyaaniin hojjetadha jechuudha. Inni akkasisiniin jedha meeshaa immoo filadheen dhufe waan ta'eef maal gochan birrii baasaree amma jechuudha gammachuun qaba jechuudha. Gammachuun kiyyallee yaa intinni isaan itti siniifan galcha jechuudha. Malati jechuudha wantoonni waroonni deemi nutti agarsiisan sinitti anan agarsiisa jechuudha meeshaa tokko wanni barbaadan jechuudha ani meeshaan bitadhe keessaa isinitti anan agarsiisa jechuudha isinis immoo warri barbaadanii isinitti anan agarsiisa maal akka barbaadan aan akka biffee bakka jira miti biffee xarabbeezaa algaa warri barbaadan dhugaa waaqa jechuudha batalee warri bishooftuu jirtan jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha dhugaa rabbii natti agarsiise hojjettan deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Algaan baay'ee kan bareedu takka dhugaa rabbii baay'ee tokko jaaladheen jira jechuudha. Inna galcheen jiras jechuudha. Inturanis dhugaa rabbii jechuudha torbee tokko akkasiyyuu hin geenye jechuudha. Rooba waan ta'eef amma qalamii dibamee goggogu minatti hin ture malee jechuudha. Inna akkasisiniin jedha ijoolleen tokko maal lamaan jettu beektu madaa'anii Maaliti hamma birriin dhumutti akkasii shaallalta maal akkas taata maal lamaan jedhamu ishee maaliif jennaan ati xaaruun kee biyya ormaatti xaaruun ofii keetii taatetti namaaf ta'uudha jechuudha. Namni tokko yoo meeshaa fa'aa bitatanii amma akkas gootu akkasiin tootu kan namaan jedhu jira jechuudha. Ijoollee anaan otoo hin taane duruma nan arga koomantii irratti ijoollee jalatti ijoollee biyya galtee viidiyoo hojjetu minaamin irratti wanti jedhamu jechuudha. Inni kun gaarii miti maaliif jennaan ati ko biyya ormaatti gubachuun kee dura ofii keetii taata. Ofii keetii taateet immoo namaa taata mitire hojii isaa ta'u dura ofii keetii ilaala jiraamti jireenya kee keessatti maaltu na barbaachisa wanta si barbaachisu baay'ee osoo hin taane fakkeenyaaf ammaanii misaalee ammaan algaan na barbaachisa kataadha hojiin jammara jedhee lafarra haare. Kanaaf yeroo tokko namoonni akkas nama jettan ni jirtu jechuudha akkana namaan hin jedhinai maaliif gaafa biyya galtee akkasitti immoo biyya ormaatti hojjettanii maal jettan batalee yeroo bakki ciistaffaa yoo isiniif hin mijaanne gaarii miti jechuudha irriba gaarii yoo hin arganne sammuun keessan iyyuu lekkee miti jechuu barbaadetan jechuudha. Namoonni tokko kan akkas jedhu ni jiran waan je'eefanan dubbate malee hunda walitti qabee otoo hin taane innaa akkasii ani algaa fi xarbeeza miti koomodiinoo jirti koomodiinoo gamanaan kan qabu isaan isa banaa lama qaba jechuudha. Jechuun banaa masaaba lama of keessa qaba jechuudha. Wanna barbaadeen akka shittoo maal wantoota barbaadde godhatte jechuudha gonniidhanii. Innaa isaan galche jechuudha gatii isaatti hin galchellee isinitti nan agarsiisa isiniin jedha hordoftoota koo yaa mana immoo hin sirreessina mana kollaatinaa geenaan sirreessa amma waan tokko geen biteeti amma waa intiin jedhutti bakka jiraamti wantoota tokko wanta si barbaachisu ni goota hunda yaa aluma tokko illee jiraamti soofaa firiijii minaamina galcheessan osoo hin taane wantoota si barbaachisu waan tokko yoo gashite kan kaan immoo suuta akkasitti qaxxalta Indama sinitti anan agarsiisa isiniin jedha. Naa kana fakkaatti isin jira baay'ee tokko jaalladheen jiraanii dhugaa waaqa kalee yoo isaan naa fidanii dhufanii manatti fidanii dhufan jechuudha. Yoo maallaqan kafalleen qabdii bicha akkuma shan kennee yeroo isaan kaazaan boola
intiniidhaan jechuudha makiinadhaan manatti fidanii dhufanii karoomarra gahanii kanatti dawalan bichaan arge jechuudha birrii isaanii fudhatanii deebanii baay'ee nama keessummeessu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf inna bakka afaan oromoo dubbatan jechuudha afaan amaariffa kanallee cashii wallaalan jira ammaa jechuudha inna akkasittananii akkas godhadheen are turban hin guunne dhugaa dubbachuudhaaf eeganne intini jechiisichi jechuudha eegana jechiisiise inna kana fakkaatti algaan tiyyessinin jedha amma jaarsa qabda ammoo እናንተ jaarsa qabwani ganaadha maal jaarsa malee fi kiyya maalan intinin jedhumo iddoo rafiisa kiyyaan bareechifadhumo way good algaan isaa kana fakkaatti jechuudha adii gammachuudha baay'ee tokko jaaladheen jira dhugaa dubbachuudhaaf isa kana xarbeezan isaatis immoo kinu xarbeezan jira wantoonni isaa jira komandiidoon isaa kana kana inna akkas fakkaata yaa argitan jedhee yaada algaan koo baay'ee tokko bareedduu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jaaladheen jira sinis immoo akka jaalatta sin abdiin qaba jechuudha warri barbaadan ajajadha sinin jira siniif ajaja battala warbishooftu jiraatan jechuudha yaa sinii dhufa jechuudha bakka barbaadanitti immoo deemi tooyis immoo boota sanii viidiyoon waraabii maalatee biffee minamina waan akkasii hin barbaanna warri jettan immoo natti himaa jechuudha yaa deemen sinitti agarsiisa jechuudha anis yaa xiqqoo achi siqee amma toon taane xiqqooshii gabiin jechuun waa hojjedhee xiqqooshii ture intini nana jedheetan jechuudha biffee jechuudha biffee na jedheetan amma garuu nan qaba xiqqoodha malee ishumaanan jiraadha inna warri barbaadan natti maa jechuudha sinitti agarsiisa viidiyoo deemachetti sinif waraaba sinitti agarsiisa gatii isaati sin immoo ni beektu dhugaa rabbii innante waaqa shaggaadha yondoo gatiin isaa jechuudha amma jechuudha ani intini kan jechuudha algaa kana jechuudha akkuma diram jira akkuma darajaan dara jechuudha akkuma darajaatti ati immoo akkuma darajaa keetitti maaliif aqimii kee yoo beekte fakkeenyaaf amma waan tokko irra yoo bitte gaafa immoo ittiin hojjettee jijjiiramte waan san jijjiirrachuu dandeessa si galee takkittumaan ol kaatee intini jechuu hin qabdu jechuudha na anamma isa kana mindino masaaba wajjin jechuudha masaaba isaa waliin fe'ii isaa wal je'e maal je'e walumaa galatti 22 na fixe jechuudha masaaba isaa jedhee fe'iin isaa kannaan fe'an taaskidhaan jedhee jechuudha walumaa galatti 22 fixe jechuudha gaafa dura 5,000 bichaan kenne san booda gaafa san algaana hojjetanii bakka algaa gaarsiif namna jee guggugee namna jeen gaafadhe kazzan bakka kannaa fidene sitti kannaa gaan bichaadha jechuudha inna walitti saatteeyyo 22 bichaa fixate jechuudha firaashin duruma jira jechuudha inna kana sin jira firaashin immoo 2,000 finamina are amma 10,000 jechuudha darajaan jira amma 10,000 amma 5,000 minaamin akkasin jira jechuudha ati immoo amma darajaa keetii amma haqimii keetii yoo beektaa akka haqimii keetii jira Itoophiyaa keessatti cinqiin hin jiru akka haqimii keetiitti bulta jechuudha fi ati akkatitti bulta akkati fakkeenyaaf arruma 100 yoo qabatte wanta birrii 100 bituu dhiiste akkuma darajaa keetiitti akka haqimii keetiitti jiraachuu ni dandeessa jechuudha barbaadeetanani inna baay'ee gammadeen jira algaa koo baay'een jaaladheen jira jechuudha ammoo akkuma dhufeenan hiisisee jechuudha yookaan hidhachuun taniin jedhu waan ta'eef hidhanii kaza wanti naa gaxxaxamanii yoo damma walitti galchanii jedha jechuudha na akkasiisiniin jedha kana fakkaata viidiyoon kiyyarraa yoo jaalatta like godhaa subscribe godhaa na jajjabeessan siniin jedha anis immoo jabaachu mandeema jechuudha na televizyiiniin deemaa jettaa saa jirtu kennooti mabraatiin inni dhufte billichi defin billichi waaqa akkatti nama aarsisu jechuudha akkasasiniin jedha kaayin viidiyoon kiyarra kana fakkaata waan wajjin turtaniif waan na jajjabeessite waan hundumaa keessatti gannii jabaadhu naan jettanii guddaa tokko galatoomai waaqayyoon sinaa eebbisu baay'een sin jaalladha.